harka fuudhee jira jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan nagaa waaqessinii fada. Akkam jirtu nagaa kooti galata Rabbii jira jirtu fayyaa keessanii nageenya waaqayyo bakkuma jirtatti isiniif haa ta'u hunduma keessan jechuudha. Maatiin koo maatiin sifaataraa ol nagaa kooti galata Rabbii Ramadaan kun akkamitti ture baga ittiin jiraatti Ramadaaniin yookiin immoo eediin isiniin geessiniin jedha obboloota koo amantoota. Musliima hundumti keessan kan isin jaalladhu kan isin kabajuun isiniin jedha. Warra Ortodoksiitti immoo baga irraa haftan isiniin jedhu ayyaa akkas isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa kooti galata Rabbii fayyaa kooti hundumti keessan akka nagaa taatan abdii Rabbi biraa qaba. Bakkuma jirtanitti nageenya koo isin haa gahu jecha har'a keessummaa ajaa'ibaa qabadhee dhufee jira jechuudha. Keessummaa sun eenyu isheetu laata? Obboleettii koo baay'ee ishee jaalladhu baay'ee ishee kabaju Simboo jedhamti. Egaa gaaffii deebii ishee waliin taasifnee jira gaaffii deebii ishee gaafadhe hunda ishee kan na kabajee mana kootti argamtee naaf deebisuu keessa asumaan hedduu takka maqaa maatii kootiin maatii ishee biraa ol si galateeffadha siin jedha. Akkasumas immoo hundumti keessa warri maatii koo taatan bakka dogongora qabnetti dogongora keessan sirreeffadhaa jechuudhaan bakka nuti dogongoratti koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Karaa viidiyoo isheettan isin dabarsa isiniin jedha. Haga dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa laayik sheer gochuudhaan hin dagatinaa koomentii nu barreessaa. Hedduu takkan isin jaalladha. Bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isin faana haa ta'u isiniin jecha. Asumaan itti mubaarak jala bultii baga keessan qaba. Daqiiqaa muraasaan nu hafa jechuudha. Akkas isiniin jedha hunduma keessanii isinis warra Ortodoksii hundumti keessan amantii adda addaa hundumti keessan baga ayyaana geenyee irraa hafnee baga waliin jiraanne isiniin jedha. Dhaamsi kootti aansee mootiin Oromoo koo hundumti keessan otoo amantii waliin qoodiin wal jaalladhaa wal kabajaa isiniin jedha. Keessumattuu immoo ijoollee keenya jechuudha warri nuti dalagdan kun laayik kan hin dagatinaa wal jajjabeessaa anuma dabalatee jechuudha. Sammuun illee Ramadaan xiqqoo waan ulfaatu hunduma keenyatti namatti tolu baachuu danda'a. Amma immoo walitti deebina baay'ee wal yaadne jira waan ta'eef itti deemnu ilaala. Akkasitti wal jajjabeessaa waliin tuffatinaa wal bira hin darbinaa isiniin jedha. Anumarraa kaaseeti kan kanarraa hafe immoo ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha akka gammachuu kan itti wal jaalannu kan itti wal kabajnuuf haa ta'u hunduma keenyaaf jecha bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin faana haa ta'u. Haga viidiyoo biraaf walitti deebinutti ani asumaan dhaamsa koo goolabee jira gara obboleettii koo kabajamtuuf jaalatamtuu Simboo bittiin isin dabarsa. Haga dhuma viidiyoo kana nu daawwadhaa isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti nu barreessaa. Baga dogongorratti nu sirreessaa isiniin jedha. Baay'ee tokko isin jaalladhaa. Baay'ee baay'ee. Joya. Tora jirtu uummata qeersii nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaa bakkaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u uummata jaalalaa uummata qeersii. Yoya dhufnee jirra. Har'a istiidiyoo kara Sifaan Firaa'ol istiidiyoo shitti dhufnee jirra. Akkasumas jaalatamtoota fi kabajamtoota Sifaan Firaa'ol jirtu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaa bakkaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Qilleensarraan balali'ee tulluu meeqa qaxxaamuree ilaala kan maal isiniin jedha kan isin jaalladhuuf kan isin kabajuu fi akkasumas jaalatamtoonni Sifaan Firaa'ol kan na beektan kan na beeknellee akka na bartaniif har'a maal jedhare fagag keskas jedhee dhufeetiin jira. Akkasumas jaalatamtoota fi kabajamtoota Sifaan Firaa'olii isiniin jechuu barbaada. Irraa Sifaan Firaa'ol jaalatamtuu fi kabajamtuu namaa kara istiidiyoo keetti na affeertee na fiduu keetiif galatoomni isin jechuu barbaada. Akkasumas immoo daawwattoonni Sifaan Firaa'ol warreen na beekne Simboo jedhama. Warreen na beektan immoo na beektan isiniin jechuu barbaada. Ani maraattu dhuma xawwal walleessan isiniin jedha. Warreen na beektaniif qofa jechuu jira. Innaa akkas isiniin jedha. Akkasumas immoo warreen amantii tawaahidoo Ortodoks tawaahidoo taatan hundi keessanuu ayyaana irraa baga aftanii baga sa'a kana geessanii baga yoona geessan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo warreen obboleewwan kiyya musliimaa kan isin jaalladhuuf kan isin kabaju Rabbiin
guyyaa ayyaana keessanii siniin aagahu siniin jechuu barbaada. Kallattumaan kara gaafii fi deebii sifaan Firaa'ol istiidooshitti naaf ferte gaafiif deebii waan na gaafatte kallattumaan maal godhane kara gaafii fi deebiitti deema. Isinillee hordoftoonni sifaan Firaa'ol gaafii fi deebii haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Dogoggora jiru koomentii jala nuu kaahaa isin jechuu barbaada. Akkasii gaafii tokkoffaa simboon eenyudha yookaan eessatti dhalattee guddattee maqaa kee dhugaa hoo? Eessatti dhalattee guddatte maqaa kee dhugaa hoo jette. Hayyee ani Simboo Makoniin jedhama. Gandiitti dhaladhee guddadhe aanaa Bachoo ganda Mandee Tuffisaa magaalaa Tulluu Booloo jedhamtutti kan dhaladhee guddadhe baadiyyaa ganda Mandee yookaan Mandee Tuffisaa jedhamtutti baadiyyaatti dhaladhe baadiyyaatti guddadhe achumatti kutaa tokko haga 8 baradhe siin jechuu barbaada. Kutaa tokko haga 8 baradhe maqaan kee dhugaan hoo naan jette. Jasti maqaan kiyya Simboonillee kan sobaa miti yaa ta'uuti maatiin kiyya kan na yaamaniin Mimi yookaan Mimmitaa jedhanii na yaamanii jechuudha. Akkasii maqaa kiyya dhugaa Mimiidha. Dhugaas haa ta'u Simboonillee kan sobaa miti irra caalatti kan mana keessa na yaaman Mimi jedhanii na yaamu siin jechuu barbaada. Akkasumas gaafii lammaffaa ati maatii kee nama meeqaffaadha? Maatii kee keessaa ati nama meeqaffaadha jettee jirta. Nama 8ffaadha. Gaafii sadaffaa obboleessa fi obboleettii meeqa qabdaa? Obboleessa fi obboleettii meeqa qabdaa naan jettee jirta. Obboleeyyaan dhiiraa 6 fi obbolaa shamaraa 2 qaba siin jechuu barbaada. Gaafii arfaffaa barumsa hanga meeqaa barattee yookaan xumurtee? Barumsa hanga kutaa 10tti baradhee xumuree xumuraan immoo gara kana dhufee siin jechuu barbaada. Gaafii shanaffaa akkamitti biyya Arabaa kanaa dhuftee sababa waliini? Akkamitti kara biyya Arabaa kanaa dhuftee sababa waliin nuuf ibsi naan jette. Ani akkatti biyya Arabaa kana dhufe gaafa laal biyya taa'anii bari biyya alaa akkana fooqii dhumarra waan dhufanii taa'anii bakka nizraami biyya ofirra biyyi namaa waan gaarii ta'eedha. Naa deemu malee jedhanii maatiin kiyya immoo no hin deemtatti nama xiqqoodha ganaa guddattaa naan jedhu angaruu isaan hin dhagahuu fi ta'u jedha. Akkasumas immoo akkan dhufu irra caalatti kan na taasise obboleettii Maskii Fiqiriin akkan dhufu kan na taasise ishiidha. Wanta hunda natti himte kan akka ishii bira dhufu kan na taasise ishiidha siin jechuu barbaada. Gaafii jaffaa Simboo jaa qabdaa yookaan heerumte? Eeyyee yoo ta'e ijoollee meeqa qabdaa? Ana nama ijoollee qabu fakkaata? Na laalame sirriitti. Nama ijoollee qabu fakkaata? Anu ijoollee ganaa guddadha. Harma haadhatii jalaa bahee dhufee as qaqqabee isin ijoollee meeqa qabda naa jette. Yaa ta'uuti abbaa manaa hin qabu hin heerumne. Ijoollee meeqa qabda kan jettuuf immoo abbaa manaa yoo dhufe ijoollee bira qaqqabanii miire. Gaafii torbaffaa gaa'ila yoo qabatte ta'e abbaa manaa keef yookaan ijoollee keef jaalala qabdu ibsiifi. Jaalala ani qabu abbaa manaa kiyyaaf yookaan ijoollee kiyyaa jaalalli ani qabu hagana hin jedhamu. Soon bira jiraadhee ibsee tallaan akkasitti istiidiyoo keessa godhee kara YouTube kiyyaatiin jaalalaan qabuuf sitti agarsiisa malee har'a garuu afaan hin jaalala akkasitti ibsaama gaa otoo nama akkasitti ibsaa fi akkasitti jaaladha akkas jedhe wayi Simboon sabdee jettan garuu gaafa istiidiyoo kiyya irratti abbaa manaa kiyya bira gale sanaa godhee jaalala isiniif qabu san maal godhareen fuuldura taa'ee isinitti agarsiisa akkasitti maal gootan isin obsaan na eeggattanii jechuudha. Hayyee gaafii 8ffaa
akkamitti YouTube jalqabde nuuf ibsi. Akkanitti ani YouTube jalqabe yeroo jalqabaatiif YouTube jalqabuun kiyya maal seetanii YouTube yeroo hedduun ilaala ijoollee baay'ee wantoota kan nama fayyadan barnoota kan irraa argatan baay'eetu jira. Anis silaa baqa ni ta'a yoon YouTube kana banee itti fayyadame yoo sila jedhu ofii kiyyaa ofiin mari'adhee namaan osoo hin taane ofii kiyyaa mari'adhee ofuma kiyyaaf marii godhee YouTube san banadhee gaafa YouTube banadhu immoo baqa isin wal argee ijoollee baay'ee YouTube banachuun maallaqa irraa argachuuf osoo hin taane barumsa hedduu wantoota irraa baratta, gaarii irraa baratta, yaraa irraa baratta, namaa wal baratta, akkaataa baratta. Kanaaf bagan banadhee banachuu kootti hedduu gammadee jira. Akkasittiin banadhe isin jechuu barbaada. Gaaffii salgaffaa YouTube kee gara fuulduraatti yoo siif guddate maal irratti hojjechuu feeta? Ani YouTube kiyya gara fuulduraa yoo na guddate wantoota namni irraa baratu, wantoota irraa baratan akkasumas baqa ni jiraamire wantoota hedduu keessa kiyyattanii waa baay'ee irratti hojjechuuf yaala. Akkasumas rabbi si haa milkeessu achi si haa gahu naan jedha na eebbisaa isiniin jechuu barbaada. Ani wanta saba kiyyaaf miidhoo osoo hin taane waan saba kiyya fayyadu wanta namni narraa baratu irratti hojjechuu barbaada isin jechuu fedha. Hayyee gaaffii kurnaffaa sirba jaalattu keessaa tokko maatikoof sirbii gochaan agarsiisi jette siifan. Gochaan agarsiisi gaafa jettu ragadii jechuu feete na fakkaata. Hayya yaa ta'uuti sirba hedduu ni jaaladha. Baay'ee jaaladha. Garuu agas baay'ee beeka osoo hin taane xiqqoo keessa mammakeenis sirba. Kanaaf mee sirba eenyu sirba seetan sirba Haacaaluu Unnee Sibiilaa sanyii goota sirba isaa yeroo baay'ee illee afaaniin hin bu'u yeroo baay'ee illee sirbuma isaa jaaladha. Sirba isaa keessaa galaanni gibee guutuu kan jedhu sanii sirbuuf amma qophaa'ee jira. Ija keessan seeraan qopheeffadhaa kaameraa keessan akka na laaltanii fi hayya. Sirba galaanni gibee guutuu jedhu na waliin akka sirbitan isinillee abdii qabaa jechuudha. Galaanni gibee guutuu lafta bidiruu nama teessisaa garaan jaalatee rafu lafta jirbiifi nama deemsisaa. Galaanni gibee guutuu lafta bidiruu nama teessisaa garaan jaalatee rafu lafta jirbiifi nama deemsisaa. Alfurika asoosanaa deebarana qalbii koosii. Gibee gaman jaalate sanyii mootii maashata na akkasii baay'inaan ittiin qophoofne yaa ta'uutii agas kanuma irraa beekaa isiniin jechuu barbaada. Sirbi kiyya akkana fakkaata. Garuu gaafa akkana na laaltanis sirbituu fakkaata ani nuu sirbinaa jette akkas isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo gaaffii 11ffaan ni jira. Daawwattootaa fi hordoftoota koof wanta dhaamtu yoo qabaatte carraa siif laadhee jira. Dhaamsa qabdu dabarsii fi naan jettee jirti. An dhaamsan daawwattootaa fi kabajamtoota siifanii qabu. Wal jajjabeessaa wal cinaa dhaabbadhaa Oromoota maraaf naan jette wal cinaa dhaabbadhaa tokko yaa taanu tokkummaa keenya yaa jabeeffannu amantii kutaa waliin qoodinaa wal jajjabeeffadhaa jibba fageessa jaalala dhiyeessaa isiniin jechuu barbaada. Warreen amantii fi akkasumas kutaadhaan wal qoodaa jirtan an akka kootti otoo amantii keessanii jabeeffattanii tokkummaa keessanis jabeeffattanii hedduu tokkannatti tola isiniin jechuu barbaada. Jaalatamtoota fi kabajamtoota siifan firaa ol gaafiin fi deebiin keenya har'aa kana fakkaata. Haga xumura gaafii keenya warreen nu waliin turtanii haga kana nu waliin turtan galatoomaa isin jaalannaa isin kabajna jechuu barbaada. Akkasumas guyyaa biraa intervii ta'ee yoon isin bira dhufe akka isin gaafii deebiin keenya isinitti tolu abdii guddaa isin biraa qaba jechuu jaaladha. Daawwattoota fi kabajamtoota siifan firaa gaafii deebiin keenya har'a kana fakkaata. Guyyaa biraa intervii ta'ee yoo dhufe isin bira dhufe ta'e akka isin
والأرجن أبدي قدام كابسنين جاتشو بربادا جالتهم توتفي كبجم توتسيفن فراؤل وري ساعتي كيسن أرسا قوتني حاجة يونان ولين ترتن هذا فيديو براتي ولدت ديمنوتي وكان دربي برا تري جرار قد يور في ولدت ديمنوتي نجانا فترة اسم زالت اسم كابا